Barumsi keenyarraa kan inni irratti xiyyeeffatu comparative and superlative adjectives irratti ta'a jechuudha. Kanaaf gara barnoota keenyaatti deemnaa. Gara diteelii barnoota keenyaatti galuu keenyaan dura warra peejii kana hordofaa jirtan subscribe gochuudhaan akkasumas like gochuudhaan namoota biraa akka ga'uuf akkasiin jajjabeessitan sin gaafadha. Comparative and superlative adjectives maaliif fayyadamna? Wanna lama nama ta'uu danda'a, wanna biraas ta'uu danda'a yeroo wal madaalsisnu. Fakkeenyaaf namoota lama yeroo wal madaalsisnu namoonni wal madaalsisnu sun wal qixas ta'uu danda'u, inni tokko isa biraa wanna tokkoon caaluu danda'a jechuudha. Kanaaf kana haala kamiitiin afaan Ingiliffaa keessatti himasaa hundeessina kan jedhudha har'a kan ilaallu jechuudha. Yeroo wal qixa ta'an tokko immoo isa biraa yeroo caalu akkasumas immoo wanna nuni wal madaalsisnu sun lamaatii ol yeroo ta'u immoo akkamitti hima ijaaruu dandeenya isa jedhu sana ilaalla jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf computer, let us compare computer and television. My television is as big, okay, as my computer. Amma as biratti kan wal madaalsisaa jirru televizyinii koo fi kompiitara koo jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf as biratti adjectivein jirtu bigidha. As, okay. Adjective and as kana jechuun wanni tokko wal qixa jechuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Guddinni isaanii televizyiniin kunii fi kompiitarri wal qixadha. Kompiitarri koo fi televizyiniin koo wal qixadha kan jedhu yaada kana ibsuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Kanaaf afaan Ingiliffaa keessatti kwaalitiidhaan isa ta'u wanna tokko heetiisas wayitiis ta'uu danda'a. Yeroo wal madaalsisnu ulfaatina ta'uu danda'a, hojjaa ta'uu danda'a, kwaalitii wanna tokko ta'uu danda'a. Yeroo wal madaalsisnu wal qixadha jechuu yeroo barbaadnu as adjective irratti foormii nuun jijjiirruu qabnu ibsa maqaa sana akka jirutti itti fayyadamna jechuudha. Sana booda as jenneetu haala kanaan foormii gochuu dandeenya. My television is as big as my computer. Kanaaf wal qixa ta'uu isaanii agarsiisuudhaaf haala kanaatiin itti fayyadamna jechuudha. Kuni wanna wal qixa ta'an ibsuudhaaf itti fayyadamna. Gara comparative adjective itti yeroo dhufnu comparative adjectives kun immoo haala kamii keessatti itti fayyadamna? Comparative adjective kan nun fayyadamnu wanna lama wal madaalsisnee inni tokko isa biraa yeroo caalu jechuudha. Fakkeenyaaf guddina isaatiin televizyiniin ani qabu kompiitara irra yoo caala ta'e haala kamiin foormii goona? My television is bigger than my computer. As biratti akkuma ilaaltan as biratti as big as inneetu wal qixa ta'uu isaanii agarsiisne. As biratti immoo kan caalu televizyiniidha. Kanaaf foormii isaa jijjiirre jechuudha. Inni tokko isa biraa yeroo caalu comparative adjective keessatti ER itti daballaa. Adjective sanatti ER daballaa. As biratti maaliif dabalii goone? Consonant, vowel, consonant yeroo ta'an consonant isa dhumarra jiru dabalii goone jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin foormii gochuu dandeenya. Comparative adjective yeroo foormii goonu
Adjectivii sana irratti yoo adjectiviin nuun qabnu yookiin ibsii maqaa nuun qabnu sun gabaabaadha ta'e amma fakkeenyaaf akka big yeroo inni dubbannu hafuura tokkoon jecha kana baasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yommuu beautiful fudhanne immoo beautiful hafuura tokkoon jecha kana baasna miti dheeraa jaa ta'eef jechuudha. Yookiin afaan Ingiliffaa keessatti akka salphatuuf haala kanaan sin ibse kun amma fakkeenyaaf single syllable word jedhamti. Beautiful immoo it may have 3 or more syllable. Bakka beautiful bakka nuti waan inni dubbachaa deemnu jechuudha. Kanaaf yoo gabaabaadha ta'e jechi sun adjectiviin sun er itti daballa warra irregulaarii ta'an jiru isaaniin booda ilaaluu dandeenya jechuudha. Warra akka kanaatiif garuu er itti daballee spelling rule isaa immoo eeguun irra jira. Consonant vowel consonant yoo ta'e er itti daballee haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Hima kana ijaaruu dandeenya. Kanaaf comparative adjective haala kanaatiin kaa'uu dandeenya. Karaa biraatiin immoo amma fakkeenyaaf yoo haala kamiitiin waan jennaa amma foormii isaa yeroo ilaallu er with than adjective with er than wajjin yoo fayyadamne wanna lama wal madaalsisaa irra jechuudha. Wanna lama wal madaalsisnee inni tokko isa biraa akka inni caalu agarsiisuudhaaf itti fayyadamaa irraa jechuudha. Yoo immoo akkuma sila sinitti hime immoo yoo adjectiviin sun gabaabaa ta'uu dhiisee dheeraadha ta'e immoo fakkeenyaaf beautiful as biratti er irratti dabaluu hin dandeenya. Iddoo er maal fayyadamna jechuudha? As biratti fuuldura isaa irratti more beautiful than. Zaaniin kun wanna lama madaalsisuu keenya agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. Comparative adjective irratti hima sana keessatti jiraachuu qabdu jechuudha. ERs itti daballee as biratti mooris itti daballee zaaniin garuu bakka lamaanittuu jiraachuu qaba. Wala madaalsisnu hima isaa haa ilaallu. Caaltuu is more beautiful than ayyaantu. As biratti kan nu compare gochaa jirru ayyaantuu fi caaltuudha. Kan irra caalaa bareeddi jennee yeroo ibsuu barbaannu tokkoon isaanii kan biraarra yoo hin caalu ta'e fakkeenyaaf ayyaantuun yoo hin caaltu ta'e ayyaantu is more beautiful than caaltuu jenna. Yoo caaltuutu immoo caalaa ta'e caaltu is more beautiful than ayyaantu jennee haala kanaatiin ijaaruu dandeenya jechuudha. Kanaaf foormii isaa haala kanaatiin shaakalaa deemuu dandeessu jechuudha. As biratti bigger than as biratti immoo more beautiful than jennee haala kanaatiin ijaaruu dandeenya jechuudha. Gara superlative adjective itti yeroo dhufnu gara superlative adjective itti yeroo dhufnu superlative adjectives superlative adjectiveota immoo yeroo ilaallu lamaa ol wanna ta'e yeroo wal madaalsisu namoota lamaa ol fakkeenyaaf wanna lamaa ol yeroo wal madaalsisne keessaatii inni tokko hin caala jennee yeroo ibsuu barbaannu superlative adjective fayyadamna jechuudha. Superlative adjective haala kamiitiin foormii goona jennee yeroo ilaallu est akkuma sila er comparative adjective irratti daballe superlative dhaaf immoo est fayyadamna. Est or most yoo dheeraa ta'e immoo fakkeenyaaf as biratti
sila big jennee komparaatiiviidhaaf bigger innirra yeroo superlaatiivii ta'u immoo biggest ta'a jechuudha. Biggest. Okay. Biggest. Kun superlaatiivii ta'uu ishee agarsiisa jechuudha. Most immoo fakkeenyaaf sila more beautiful zaan innirra most. Okay. Most beautiful inni beautiful haala kanaatiin superlaatiivii isaa foormii goona jechuudha. As biratti wanni adda isa godhu inni article as biratti fayyadamuun irra jira jechuudha. The biggest or the most beautiful inni haala kanaatiin ijaaruu dandeenya. Fakkeenyaaf caaltuu, okay. Caaltuu is the most beautiful girl in the class. As biratti in the class isheen jettu kun as biratti superlaatiivii fayyadamuu akka nu qabnu akka agarsiistutti itti fayyadamuu dandeenya. The most beautiful ni jedhu kun as biratti maal jechuudha? Superlative adjectiveidha jechuudha. Superlative adjectiveidha. Compare kan gochaa jirru immoo dubaroota kutaa barnootaa sana keessa jiran gidduutti jechuudha. Kana jechuun immoo lamaa oldha kan jedhu kan agarsiisu waan ta'eef as biratti comparative adjective fayyadamuu dandeenya. Comparative kan fayyadamnu wanna lama gidduutti yeroo ta'u as biratti immoo girls in the class they are many in number. Okay. Kanaaf as biratti superlative fayyadamneetu ijaarraa jechuudha. Or Ayana is the tallest. Okay, the tallest person in the town. In the town ni jedhu as keessatti fakkeenyaaf comparison namoota magaalaa sana keessa jiran gidduutti waan ta'eef lama ol jechuudha. Baay'ina agarsiisuuf as biratti kan nuun fayyadamnu superlaatiivii ta'uu qaba. Superlative adjectivii ta'uu qaba. Superlaatiiviin isaa immoo the tallest ishee jettu kanadha jechuudha. Kanaaf Ayana is the tallest person in the town. Haala kanaatiin ijaaruu dandeenya. As biratti wanni murteessaa ta'e comparative irratti adjectivoota akkan sila isinitti gaggabaaboo ta'e ER itti daballaa zaanii fayyadamna. Compare kan goonu immoo wanna lamadha. Inni tokko isa biraa yeroo caalu jechuudha. Yoo wal qixa ta'an immoo as adjective as jennee fayyadamuu dandeenya. Yoo immoo adjectiviin sun amma fakkeenyaaf akka beautiful dheeraadha yoo ta'e immoo comparativeidhaaf kan nun fayyadamnu more. Okay, more beautiful than, more with than. Yeroo superlative ta'u immoo the most. Okay, the most. Lama ol yeroo nun wal madaalsisnu haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeenya. Karaa biraatiin immoo asirratti comparative and superlative adjective irratti ilaaluun kan barbaachisu regular form of comparative and superlative kan jedhamanii beekan jechuun afaan Ingiliffaa jiru. Isaan beekuun barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf ER, EST, more, most haala kanaatiin itti daballee comparative, superlative akka ijaaruu dandeenyu ilaalleerra. Irregulaarii warri ta'an immoo fakkeenyaaf adjectiveonni jiru. Adjectives, adjective, comparative form and superlative. Superlative form. Kanaaf haala kamiitiin ijaarra kan jedhu ilaaluun warra kana immoo beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Good. Okay. Good. Amma kun adjectivii gabaabaadha. Comparative isa formii gochuudhaaf ruulii sila laalleen yookiin seera
sila laalleen ER itti dabaluutu nurra jira gooder. Garuu akkas jenneetu comparative isa formii gochuu hin dandeenyu. Maal ta'a jechuudha? The comparative form of good is better. Caala's idea is better than Kabbade's. Yaada lamaan wal madaalsisnee inni tokko isa biraa hin caalennee dubbachuudhaaf haala kanaatiin kompeerii gochuu dandeenya jechuudha. Superlative formiin isaa immoo best